Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen harka keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni biyya garaagaraa lafa garaagaraa teessanii sagantaa kana kan hordoftan akkam nagaa jirtu ani nagaa Waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf yaa ta'u egaa kun Sanbee TVdha. Sanbeen TV immoo sagantaalee hafuuraa garaagaraa qopheessee kan isin biraan ga'udha. Egaa baga nagaan dhuftanii namoonni haarawaa taatan subscribe gochuun akka miseensa keenya taatan akkasumas viidiyoo kana hundumti keessan iyyuu egaa like gochuun akka eegaltan isin gaafadha jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo samoona badeera. Egaa samoona akka badu kan na taasises egaa tokkoffaan wantoota biyya keenya keessatti raawwatamaa jiranidha. Egaa wantoonni nuti arginu wantoonni nuti dhageenyu viidiyoodhuma hojjechuullee kan nama dandeessisu miti. Kanaaf akkas guyyaa 3-4 tokko YouTube irraa fagaanneerra jechaadha. Egaa Waaqayyoo biyya keenya nuuf haa eegu, biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu. Egaa uummanni baay'ee dhumaa jira, uummanni rakkachaa jira, uummanni godaanaa jira. Egaa yeroo itti dhala namaa qalanii baatanii deeman, yeroo itti jiraatti dhala namaa qalanii osoo lubbuun keessaan bahin gogaadhumatti dhaabiidhumatti lubbuunsaa keessa jiraatee gogaa yeroo irratti kaasanidha. Bara hamaa kana bara yartuu kanarra geenye jechaadha. Egaa Waaqayyo nagaa nuuf haa buusu, Waaqayyo uummata keenya nuuf haa eegu. Egaa Waaqayyo hunduma keenyaaf haa birmatu jechaadha. Egaa maatii Waaqayyoo egaa akkuma yeroo hunda jennu arjummaaf dhiifamni Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaamii eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli dhugaa butoota hunduma keenya afaan haa ta'u nurraan fagaatini. Egaa kanaaf maatii Kiristoos baay'ee nama gaddisiisa. Hin argitu sooshaal miidiyaa irratti wantoota ilaalaa jirtan waan hedduutu jira ni beektu isinuu. Kanaaf iyyuu isinis bakka jirtanitti biyya kanaaf kadhadhaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Harmeen ilma ishee dhabdee bu'aa jirti. Abbaan ilma isaa dhabee bu'aa jira. Abbaan haadha manaa isaa dhabee bu'aa jira. Haati manaan abbaa manaa ishee dhabdee bu'aa jirti. Waan baay'ee argaa jirra. Ijoolleen daa'imni abbaa faatirraa dhumanii kophaatti hafanii daa'imoonni xixinnoon bakka seenan dhabanii jiru. Manni irraa gubatee uummanni rakkachaa jira jechaadha. Kanaaf Waaqayyo gooftaan araara isaatiin nu haa yaadatu jechaadha. Kanaafidha kan hin badee. Egaa asumaan ergaawwan tokko tokko dabarsuuf kan hin dhufe jechaadha. Innis maalidha? Egaa Waaqayyo biyya keenyaaf tasgabbii haa godhu. Haala biyya keenyaa kanas silaa baay'ee rakkisa. Kanaaf asiin immoo egaa wal jajjabeessaa wangeela barachaadha turuu kan nutis qabnu jechaadha. Egaa Waaqayyo akka nutti araaramus immoo as keessaan wangeela beekuu qabna. As keessaan barannee egaa waan tokko hubannee biyya keenyaaf akka dhaabbannutti wantoota baay'eetu irraa eegama jechaadha. Kanaaf wangeela barachuun isa tokkodha. Waaqayyoon kadhachuun isa tokkodha jechaadha. Egaa har'aa kaasee karaa Sanbeetuu kan jedhu tarii darbee yoo ta'e malee har'aa kaasee barnoonni hin darbu jechaadha. Kana yeroo isiniin jedhu immoo barnoonni guutummaan guutuutti dhaabbataa osoo hin taane karaa Sanbeetuu kanaa kan nuti barannu kan nuti argannu faarfannaa qofa jechaadha. YouTube'n haarawaa barnoota Sanbeetuu jedhamu banameera jechaadha. Barnoota qofatu irratti darbaa, wantoota gaaffiin irratti ta'an barsiisonni garaagaraa irratti argamanii akka barsiisaniif akka irratti nu tajaajilaniif YouTube'n haarawaan banameera jechaadha. Barnoota qofa kan irraa barannu. Egaa YouTube kana hundumti keessan seenuun liinkii isaa description box keessa isiniin kaahaa, koomentii jalqabaa keessa isiniin kaahaa seenuudhaan subscribe gochuun akka hirmaattan. Egaa hundumti keessan namoonni asirra jirtan gara YouTube sunii deemtanii egaa akka subscribe gootan jechaadha barnoota argachuuf. Barnoota karaa tamsaasa kallattii darbaa jiru haala yeroo irratti wantoota garaagaraa irratti kan darbaa jiru kana eessaa argattu? Barnoota kana keessaa YouTube haarawaa kana keessaa argattu jechaadha. Keessattuu immoo obbolaan keenya biyyoota Arabaa garaagaraa jirtaniif egaa leenjiin qophaa'aa jira isiniin jedheera. Kanaan dura leenjii qophaa'u sun irratti egaa kan inni darbu karaa barnoota Sanbeetuu jedhu YouTube suniin jechaadha. Barnoota Sanbeetuu jedha. Barnoonni Sanbeetuu kun gaa YouTube haaraa kanaan darbaa. Leenjiin namoota biyya Arabaa jirtaniif buloota keenyaaf. Egaa kanaan duras karaa Sanbeetuu kana waan baay'ee irraa deebitanii sirriitti bakka kan nagalateeffachaa jirtan hanga har'aa irratti illee Waaqayyo gidduu keenyatti argamee ergaa guddaa isiniif dabarseera.
warroonni qarshii nyaatamaa turtanii qarshii hojjettan maatii irratti ergitanii haala ta'an isin jalaa qisaasaa ture maal akka gochuu qabdan gara fuulduraatti amma osoo biyya Arabaatiin dhufi maal akka gochuu qabdan waan garaagaraa leenjii isin kennamaa ture ammas itti dabalamee leenjiin babbareedaa ta'e jireenya keessan keessatti bakka guddaa kan qabu isinii qophaa'eera achi isinii darba waan ta'eef achi keessa seentanii subscribe akka gootan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha jechaadha. Hundumti keessaniyyuu subscribe godhaa, obboloota keessaniif, hiriyoota keessaniif share godhaa. Description box keessa jalqaba irratti argattu. Kana malee immoo barnoota sanbeetuu jedhaatii search godhaa. Koomentii jalqaba irrattis linkicha isiniin kaahaa seentanii tokkotanii gara sunitti isin geessa san booda subscribe gootu jecha. Egaa subscribe isaa torbanitti 1,000 galchuu qabna akka nama baay'ee bira gahuuf jechaadha. Hundumti keessan irratti hirmaadhaa maqaa Waaqayyootiin isiniin jedha obboloota koo. Egaa inni gara biraa immoo waa'ee carraa suni egaa yeroo isaa ta'uu baatus tarii namoonni kaan gaafa 21 waan bu'uuf ergasiin nageenya natti fakkaata hanga gaafa 30tti jedheen ture. Egaa ammas buusuuf hin dhumne garuu rakkina hin qabu ani nan buusa ganaa nama sin kadhadhu irrattis ganaa waan biraa wanni jedhu namoonni kutuu barbaadan kottaa kutaa haa ta'uti amma namoonni hanga ammaatti kuttan immoo carraa keessan qabattanii achumaan kan baddanis jirtu. Egaa lakkoofsa bilbilaa koo YouTube irra jira bakka garaagaraa jira yoo ammas dhabdaniitu ta'e warroonni kuttanii lakkoofsa bilbilaa koo dhabdan lakkoofsa bilbilaa kanaan karaa telegiraamii waasappii karaa iimoos warroonni waasappii fi telegiraamiin sidii bahuu dide karaa iimoo garuu baay'ee waan fayyadamneefanii karaa waasappii faana dubbisaatii waan raawwachuu qabdan raawwadhaa. Kanaaf namoonni kutattanii achumaan caljitta waan jirtaniif jechaadha. Qarshiin tokkoyyuu galaan jiru waan ta'eef jechaadha namoota muraasarraa malee. Kanaafiyyuu buusuuf yani waan ta'eef inni citee qofni qarshii isaa sassaabamuutiin nan buusa. Kanaafiyyuu irratti hirmaadhaa namoonni hirmaachaa hin jirtanii isiniin jechuu barbaadeni. Kanaafiyyuu egaa yeroo isaa miti garuu dubbachuun qabu ture. Egaa waan hin badeef egaa waa'ee qarshii kanaan wal qabatee namoonni tokko ilaalcha hin taane waan qabaniif ani immoo ilaalcha hin taane keessa galuu waan hin barbaanneef dirqaman dubbadhe jechaadha guyyaa har'aa kana waan ta'eef. Kanaafiyyuu irratti akka hirmaattan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Sababii isaa egaa ani cal jedhee isinitti fakkaata jedheen waan ta'eef jechaadha. Ani immoo cal hin jenne isin eegaan jira waan ta'eef jechaadha. Kana malee egaa yeroo ammaa kana biyya keenya keessattuu naannoo Wallaggaa kana keessatti egaa waan ta'aa jiru ni beektu. Karaa Salaalee kana keessattuu Salaalee fi Wallagga keessa irra caalamuu Wallagga keessatti namoonni hedduun dhumaa jiru. Humni hidhatee egaa faannoof hin jedhu uummata fixaa jira. Egaa morma irraa buusee morma qalee waan ta'etti dirree baatee deemaa jira. Jiraatti nama qalaa jira. Gogaa jiraatti irraa kaasaa jira. Viidiyoon ani arge viidiyoo tarii simbira gaheera ta'an beekamu garuu viidiyoon sun osoo simbira gahuu baateyyuu anan baay'ee natti tola jechaadha. Baay'ee kan sin gaddisiisu egaa hin beekun. Baay'ee jechaadha baay'ee kan nama gaddisiisudha kan nuti argaa jirru. Kanaafiyyuu Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu, Waaqayyo kana nu haa oolchu, biyya keenya saba keenya uummata keenya sun haa eegu. Kanaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha kan ta'aa jiru waan ta'eef biyya keenya keessatti. Sababa kanaafis waan hin fagaadheef waan inni sanarraa fagaadheef YouTube irrattis waan hin mul'anneef egaa namoonni tokko keessaan kan na gaafattanis jirtu maaf badde jettanii egaa kanuma kanatu nu balleesse waan ta'eef egaa mee gara fuulduraattis immoo Waaqayyo nu fayyadamuuti haala mijeessine egaa akka duraa keenyatti ni tajaajila Waaqayyo biyya keenyas nagaa nu haa godhuuti. Egaa hundumti keessan immoo bakka jirtanitti kadhannaadhaan cimaa biyyaaf kadhadhaa, sabaaf kadhadhaa. Akkasumallee mana amantaa keenyaatiif kadhadhaa. Egaa waan baay'ee argaa waan baay'ee dhagahaa waan jiruuf jechaadha. Kadhannaan sirriitti yeroo itti barbaachisu waan ta'eef jechaadha. Amma Waaqayyo karaa hundaan haa eegu wajjin haa ta'u. Egaa Waaqayyo karaa hundaan haa jajjabeessu isiniin jira. Egaa kanuma isiniif dabarsuuf kanan dhufe ergaan koo kanadha. Kanaafiyyuu irra caalammoo warroonni haarawaa taatan gaa YouTube isaa barnoota sanbee YouTube jedhu seentanii akka subscribe gootanii isiniin jedha haarawaan achiin baranna waan ta'eef kana booddee kanaaf irratti hirmaadhaan egaa dhaamsa kootii maqaa Waaqayyootiin dhaamsa kootiin nagaa ta'aa ulfaadhaa kabajamaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa gaaffii yoo qabaattan immoo gaafachuu dandeessu wantoota gaaffii ta'e garaagaraa karaa amantaa jiraachuu danda'a jireenya keessan keessatti wantoonni isin dhibbise tokko jiraachuu danda'a waan ta'eef koomentii irratti nu barreessaa.
Egaa hanga ammaatti kan faana ture Waaqni abboota keenya maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaateen of yaa ta'u nagaa ta'a kabajamaan siniin jedha. Egaa ergaawwan dabarse kana hundumti keessanii qalbiidhaan irratti raawwadhaa hojii irratti raawwadhaa siniin jechuu barbaada. Nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amiin.